باي ورا فيسبوك أروح لك كذا شير شير ولا هاي أنا أرى شير إنقل بيتا كذا نما جاي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ما في نفر ولا إيه يا شباب ليش ما في ولا ما في يلا يلا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ودي يتكبراتشو أدماجوچاچن يتنوالاتشو اسكي غبا بلو يلا 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 دفع سينا ولما سينا واو بربادا يوم وجولة بالي يوم بربادا ويتدي ورا غويانا عرفتو توكو إنه فروم سافا فروم سافا بربادا I think ما يرهدو يولة بالي يوكوتا يولة ديدا غدب أساسا بالي أرسي سدين كوتا مه أرسي سدين بربادا بايرجيت أنينت أرسي سدين أنا واسودا كان بينه نتيجة بقول وكية نما في جيرانو ربي نجيرا أشيسا نما في جيرانا أوكي إما يكون إما جبا إما أجولة أرسي سدين إلى الله إما جبا دفع باليو كرام إزريو فيرومسا كوت اوكي بولي وانكي يا جالتما وكبجامو ان سنين قوسه نما اكنمادت الالتا دبين كوني غويا كان اي ثينك موچان كينا توكو اوبوليسي كيا علمي ارسي كبالت الالتا بي انجليزي توكو كداتو كايرو يوفيت غربا فروق الكاشو كاسا چيبسي كدو يوفيت تولچا چيبسي كدو نانجده باغا كددو نانجتني اما مالتني فكاته mucattii teenna iftuu nuuraa takka dhukkuba kadhaa dhufe jechuudha ani am kadhattu furet kadhaa dhufe mallaqa isin kadhataa ture keessa qarshii 6,000 argadheera kuni qarshii 6,000 biyya kanaati qarshii 6,000 biyya kanaati mallayni doktorri gaafate 80,000 gaafate doktorri intala oromootu dhukkubaara kun waa ciisaa jirti jechuudha afoo jirti doktorri 80,000 gaafate mee dhuguma ati dhalataa baale quuqamaadha mucayyoon tun baaletti dhalatte gargaarii fayyifadhu osoo ijoolleen baale jirtu karargee ittiin kadhu osoo ijoolleen baale jirtu jimmaan ittiin kadhu osoo ijoolleen baale jirtu wallaggaan ittiin kadhu osoo ijoolleen baale jirtu booranaan ittiin kadhu osoo ijoolleen baale jirtu gujii ittiin kadhu isin ijoolleen arsiif baale obboleettii teessan intala teessan fayyifadha dirqamaa jechuudha ani waan isin arsii taateef itti kadhataa jira jechuudha sigalee harargetti isin kadha anjimmatti isin kadha hundattuu kadha soo kanaaf dhimmi kun dhimma arsii sadiineti feesbuukii gubbatti wal nyaatuu dhiisaa obboleettii teessan fayyifadha firoomsaa xaayir mee doolaara 50 ergiifati dhiira ergiif dhukkuba jira anaa miti sin jedha ina kuro dhukkuba jira ciisa jirti ani wallahi kuno miila kiyyarra akka atu jette miilli kiyya qamaacadha osoo gandara deemee kadhuna qamaacae birri 6,000 kadhe suuqarra deemee fidee dhufaa jira manatti akka waan ufii dhaleenarraa dhukkubsatteetitti akka waan jaartiin tiyyarraa dhukkubdeetitti akka waan haati tiyyarraa dhukkubdeetti akka waan ilmoon tiyyarraa dhukkubdeetti kunoo ijoolleen naaragaa wallahi warri wajjin kadhataa ture deemee kadhee 6,000 argadhee dhufaa jira jechuudha soo kunooti isiini artisti kadir shibirree faana bira jira andurriyeedha kijibaa faana ta'uu beeytani shibirree kottume rabbi jechu dubbadhu sigaleen kuno osoo laayivii waraabee firoomsaa arrabsu ijoolleen nuti dhuftee abboo naman arrabsini obboleettiin ta'e du'an jirti kadhu naan jedhani kuno artisti kadir shibirree anaa dhufu akkam nagaa akkam jira fayyaa keetti fuula mul'adhu mee namni yeroo baay'ee asliin kadhattudha naan jedha atiin kuni nama aartii tokko nama aartii mootuu namni hin jaalata akkan somne illee hin beeka ijaaf gura ummata sagalee ummata oromooti ati nama dhuunfatii miti ka ummata oromooti amma maallaqa kana waliin kadhannee dhufaa jirra maallaqa kana eenyuuf kadhanne iftuun nuuratiif kadhanne maal taate iftuun hedduu dhukkuba akkuma deemaa gartan kana kun mana yaalaa irraan deemaa jirre namni yaalaa
haalli amma isin itti yaalamu jirtu iddoo yaachisaadha. Kanaaf jecha wal'aansa hatantamaa barbaachisa waan jedhaniif karaa irra gabbaane. Meeree fi dara anaa karaa deemee laayivii waraabaa jiru nama kudhan meeqannatti dhuftanii aslii kenna obboleettiin teena dhukkubsataa jirti. Laayivii gubbatti nama arrabsuu dhiisi. Obboleettii teena nuu dhaqqabii naan jettan. Hayyee jedhee laayivii cufee isin wajjin kadhatti seena. Yeroo sana waan harkaa qabdan hin beeytan. Ergaan isin dhufee haga harkaa qabnu ni beeyna. Amma mee doktorri isitu akka nama tokko itti dhiyaatee mana yaalaa hojii deemaa jira. Doktorri meeqa isin gaafata? Doktorri ammaa fi anni inni agana jedhee murteessillee hin jiru. Yoo diqqaatee qarshii 60,080 isin baasisiisuu danda'an. 80,000 ilaa 80,000 hayyee. Nuti amma gimmaasha jala fixxee muuyyatiin tun mana yaalaatti agammaa konfiitii yaalamaa turte liqeeffannee maal jettee yaalamaa turte. Akkuma isin agartan kana. Sagalee ol fuudhi sagalee hin ji'aa jiran. Sagalee ol fuudhaa. Kana jechuun dandeenyu kaa haga ammaa riizaaltiin isii yaa'onna mirmaraa hunda hin finne. Riizaaltii isii bakka takka baheetiin kana dhukkubni isii kana jedhanii waan nutti himan hin jiru. Okay, obboleewwan kiyya warra jala deemtanii kadhattu naan jettanii allubbuuti yaa isin kadhu obboleettii teetantu dhukkubaa jira yoo feetan gargaara. Shuft sinigalee ani wanti sumunii takka irraa argadhu takka hin jiru. Obboleettii teetu dhukkubaa jira ana namummaa kiyya jibbi obboleettii tee fayyifadhu. Nama dhukkubsataa ofii fayyifatetu sigalee ganda ofii jaalata. Nama dhukkubsataa ofii fayyifatetu Oromoo jaalata sigalee. Kanaaf anammaa gomna kiyyaatiin haga sagalee rabbi naa kenneen ijoollee biyya kana keessa jiran rabbi isaan haa kabaju baqattoota Kaayiroo. Olii gad deemee suuqarraa qarshii 6,000 biyya kana qarshii 6,000 biyya kana jechuun doolaaruma 300 san waan kararraa olii gad deemee kadhe 15 takkaan kunoo fidee fi dhufee jira. Maallaqni kunooti. Mucayyoon deemuu hin dandeettu. Ol ka'uu hin dandeettu. Hammaama nama geessa. Kunoo amma akkanatti ciisaa jirti jechuudha. Intala dubartiiti yoo barbaachisaa ta'e viidiyoo itti isin qabaa jechuudha isin galee kunooti. Tun iftuudha jechuudha. Iftuu isin beektan santu hin dubbattu hin nyaattu kunoo fuulli isii kana gulukoosiin jiraatti kunoo gulukoosiin jiraatti obboleewwan kiyya rabbii jecha obboleettii teessan akka malee dhukkubaa jira. Mucayyoon duraan magaalli guddoon isin beektan sun fuulatti qabuun barbaadan isin beekan namni ittuu hin beekne jiru haa gargaaran yoo gargaaran. Kanaaf ani arsi ani baale ani maaroo jedhi wal fixuu dhiisi ana aslii kiyya ta'utti jibbi an ufii fi miti kakadhadhu yoo kadhe mootuu kunu akkatti fidee biraan ga'ee si garsiisa jechuudha si galee kadhullee nama kadheebsan kunu akkatti fidee si garsiisa ani waan sirraa kadhe fidee obboleettii teeti mallayni gahaa miti ina kunu waan kadhe fidee bira kaa'eera mucayyoon dubbachuu hin dandeettu ka bira jiru shibirree fa'a mucaan bira galu nama biraati ana biran galtu obboleewwan kiyya gaafa fayyaa qabdu saahiba si galee ani kunoo mallaqa kadhee fide isii biraan ga'e mallaqa kana ol jettee itti fayyadamuu hin dandeettu obboleewwan kiyya ana eenyummaa kiyya jibbi gurraachummaa kiyya jibbi kadhattuu ta'uu kiyya jibbi haadha tiyyaas hin kadhanne abbaa kiyyaas hin kadhanne ufii kiyyaas hin kadhanne siif si kadhataa jira gargaari fayyisi si galee si kadhachuuf sitti hin boo'an ilma Oromoo ka dhukkubu haa ati gargaartuuf sitti hin boo'u sitti hima malee sitti hin hidhu jechuudha sagalee rabbiin naa kenne kanaan argutti jirta mucayyoon tun akkuma kee nama gargaaru turte haadha ofii gargaaru turte abbaa ofii gargaaru turte sadaqachuu turte ramadaana barreen gaddaa akkuma kee kolfaa turte feesbuuka gubbaa nama wajjin bashannanaa turte nama lulluuqqachiisaa turte arrammootu harka rabbiititti galtee ji'a ramadaanaa kanaan dhukkubsatteetiin ekeraa fakkaattee ciisaa jirti jechuudha yoo an dhukkubsataa Oromooti si kadhu intala Oromoota dhukkubdu si kadhu kadhattuu naan jetta ani kadhattuudha fayyifadhu kunoo si kadhatu sitti dhufe si galee afaan banuu dhiisi ana eenyummaa kiyya jibbi homaa rakkoo qabu ani yoo inshallah yoo dhukkubsadhe wallahi billahi yoo makiina na dha'e karaa kana gubbatti waan bishaan dhugu dhabe Oromoon kadhuwan because kadhattu jettanii odee nama dosisan ani yoo rakkasa dhukkubsataan tokko natti dhufeetiin asrii du'u jirran kadhu naan jedhe aboo arraba keessan sodaadhaan yoo namni lubbuun keessaa baatu immoo garaan nan danda'an wallahi lazim mallaqa qabaadhee waan godhuuf hin qabu hiyyee isaaniin kun xiyyaafuu waan nyaadhu hin qabu birrii 400 kiisaa qabu ijoolleen tun naaragaa kenneef hooma takka kiisaan qabu nama gabbee waan suuraa nyaadhu hin qabu si galee garaa nama nyaata silaa akka kiyya kun hojuu ana waa takka naan godhin wallahi rabbiin argaa birrii 400 ta namaa takka kiisaa qabu kenna aboo isinitti nimne ree haa isin na jajjaniifi miti jechuudha kanaaf obboleettii teenna iftuu nuuraa baay'ee dhukkuba dhalattuu arsii baaleti keessattuu ijoolleen kaleef dheengadda
qoy beekamaan haa argan soosii galee kalee dheengadhu ijoolleen teera taarsiitiif tabaalee ta feesbuuk kanarratti wal nyaataa jirtan wal nyaatuu hin dhaqqabna mucayyoo tana fayyifadha afaan hin baninaati si galee ormi garaa jalaa wal gargaara isin wal nyaatuu malee waa takka faayidaa takka hin qabdan isin galee amma jechuun dubbiin jabduun ijoollee diidaa ijoollee ishee arsii lixa ijoollee baale intala tana fayyifadha osoo isin jirtan argite fagoo biraan kadhannu jechuudha soo kanaafi sheer walii godha abbaan rabbi laaffiseef damma daamutee tuunaas jalaa bahi intala haati hunduun dhalte kabti akkamitti dhalaa dhukkubsatutti garaa jabaattee nama argiti rabbi isii haa darbu aboona bakakkaan rabbi isitti haa buutu ramadaana kana obboleettii teetu si dhukkubee kadhataa jira inshaallah rabbi fayyaa ta'e sirra haa fudhatu intala haa dharaam maal abbaa kennaa rabbitaan intala oromootu dhukkubee kadhataa jira anaa miti bar isii bilbil bakka isin jirtutti ergi kunoo kadiir ifaa irratti ergi artisti kadiir shibirree ifaa irratti ergi natti hin bilbilinan isii ergi isii gargaar isii fayyifadhu 80 gaafatan jedhaa jira bar sitti himaa jira sumurii takka sirraan barbaadu asliin dallaala hay nama sagaleen qabnee sagalee ta'utti jirra sheer godhe afaan hin baniniiti osoo an nama arrabsaa jira dheewoon nama 2,000 nama 3,000 na laalti amma gizee bakka gargaarsaa kanatti irraa dheessiti jechuudha kana namummaan keessa nama arrabsuu qofa dhukkubsataa gargaaruun hin jiru dhukkubsataa gaafachuun hin jiru esh min zaman haadha yaa ammi zabana namni garaa walii jabaate akka bineensaa eenyu haliimaa oromtitti bayal jala kabti namni nama dhukkuburaan arrabsu bilookii si gaggeessa yeroo biraa kottuun arrabse gizee obboleettiin ta'e dhukkubsatte obboleessi kee dhukkubsatee allaayivii irra jiru afaan bannaan bilookii si gaggeessa maal abbaa kennaa goota atiin obboleessa kee ka dhukkubutti gammaddu atiin obboleettii ta'e ta dhukkubutti gammaddu ana maal abbaa kennaa goota na hidhateettee arrabsitu akkasiin jechaa jiru kunoo mallaqa kanarra deemee 6,000 gargaaree jira kadhee jira sitti agarsiisaa jira fideefii jira bira kaayee jira si galee hin ga'u 80 gaafata feesbuukii gubbaa wal nyaatuu dhiisa ana namummaa kiyyaaf na jibbi gurraachummaa kiyyaaf na jibbi arraba dheerachuu kiyyaaf na jibbi maafi mushkila ana na jibbi obboleettii ta'e intala dubartii intala oromoo tajii ramadaanatiin dhukkubsattee ciisaa jirtu tana gargaari nama gargaaruuf nama ta'uu qofti gahaadha over the game lakkoofsa iftuu nuuraa himi as haa bilbilaniif askel ka ufii kaaftu natti kenni isiin dhukkuba shibirre yallaa dafi kama iftuu naa kenni ati qabadhu fi haa bilbilan dafi kama iftuu naa kenni ka ima wanni qabu duwwaa 11 lakkoofsa iftuu nuuraa duwwaa 11 kaayee 22 duwwaa 11 22 11 22 81 iftuu nuura 37 iftuu nuura kunoo lakkoofsa isinii maxxanseera as jalatti lakkoofsa kunoo isinii maxxanseera lakkoofsa kanaan bilbilaa fi argaa jirtan qabadhaa kunoo lakkoofsi iftuu nuuraa kana lakkoofsa kana qabadhu laal lakkoofsi kun ka asliiti miti aslii jibbitaa miti lakkoofsi ka asliiti miti inshaallah sagalee asliin dhageettu lakkoofsi kun ka isiiti irratti bilbiliif gargaari akka malee dhukkubaa jira du'aa fi jiruu keessa jirti 80 gaafatan sitti himaa jira kunooti namni iftuun beenoo jiraate fuulli isii kunootii jechuudha yoo barbaadde ati beekan cimsee mallaqa itti kadhatanaan jedhe iftuun anaa intala oromoo takka obboleettii tiyya malee jaalallee tiyyaa miti niitii tiyyaa miti obboleettii hojii dhalannee miti intala ganda kiyyaata adaadaa tiyyaati miti jechuudha hiriyyaadha biyya baqaa keessa hojii jirra sitti himaa dhagaye anaaf sillee qixa si galee ana eenyummaa kiyya jibbi obboleettii ta'e fayyifadhu maal abbaa kee fidde atiin obboleettii ta'e fayyifanne ane homaanaan gootu sin gabbaru si galee intala oromoota dhukkubdu gargaari jedhasitti malee wanni mataa qaqqabadhee kadhattu atiraan jechuu kiyyatti saalfadhee callisuu takka hin jiru jechuu lubbuu qaba sagaleen na keessa jira hin iyyaa si galee ani jechuu bakka fedhetti abbaan fedhaa dhalatu feetu harargee ta'i feetu jimmaan ta'i dhalataan oromoo tokkodha dhukkube jennaan fides si garsiisa feetu hin gargaarta feetu hin dhiifta ana nan galchu rabbiif jecha sagalee qabu tanaan
si biraan gaya atis rabbiif jecha gargaar yoo qabaat yoo dhabde mootu rabbiif jecha sheer godh nama mallaqa qabutu iyyuu kasi jala jiru argee mucayyoo tana gargaara mucayyoo har'a boru osoo jennu osoo isinitti humnu 80 gaafatan an amma 6 qofa argee mallaqni isin argitan kun qarshii 6 kunoo fide itti geesse sumurii takka irraa nan bifan sitti himaa dhagay waan ufii iraata nyaadhu irraa kenneef waa takka sanuu mallaqa namaatirra waa takka hin barbaadu asliin mallaqa dhukkubsataatirra an nama sumunii barbaadu miti an nama uf danda'ee jiraatu gargaaradhu fayyifadhu nama mootu intala oromoo ilma oromoo ka dhukkubu tokkoof kadhattu yoo naan jette alhamdulillah ani kadhattuudhaan ufiif hin kadhanne haadha tiyya sitti hin kadhanne abbaa kiyyaa sitti hin kadhanne ilmoon tiyya beeloftaa sitti hin kadhanne si galee intala oromootu oromummaa walii qabna dhukkubsattee biyya baqaa keessatti sitti kadhe baga oromoo kadhachuuf kadhattuu ta'e ani isiniif kadhattuu ta'uu na boonsa si galee na boonsa maaliifi wanni nama saalfachiisu yoo dhimma kiyyaaf waan nyaadhu dhabee waan dhugu dhabee waan uffadhu dhabee waan ittiin mana yaalaa dhaqu dhabee si kadhee si saalfachuu danda'a istahii waan jedhamu tokko jira ufii kiyyaaf sin kadhannes sin kadhus amma booda jechuudha kanaaf ilma oromoo kutaa 11 kana keessa bakka fedhetti haa dhalatu abbaa fedhe haa deeggaru inshallah nama biraati miti kana arrabsu yoo dhufeetiin dhukkubsate si kadhaa jechuudha hin gargaartu kanumaan isiniin jedha tokkummaa qeeroo kan kun bayi as jala bilookno bilookin deemta kaafaan bantu laa kaafaan bantu bilookin deemta soo kanaaf obboleettii teenna rabbiif jedhaa bira dhaabbadha lakkoofsa isii isinii maxxanseera lakkoofsa kanaan bilbilaa fi waan qabdaniin bira dhaabbadha wallaa akka malee dhukkuba midhaan hin nyaattu hin dhuydu gulukoosii fayyadamti gulukoosii kun asin itti hidhanii fayyadamti mucayyoon awaatumaan laaffataa jirti akka malee dhukkubaa jira maaloo bira dhaabbadha rabbiif jecha bira dhaabbadha si galee waan akka saniiti ijoolleen kaayiroo mootu warri galgala kana waan qabdanii nuu kennitan baay'ee galatooma warri mootu biyya biraa jirtan kootaatiniin gaafadha kanumaan isinin jedha odeeffannoo dabalataa yoo qabaatan mootu karaa keessan na dubbisuu dandeettu rabbiif jecha gargaara akkaawuntii isii molleen jira Asii baasanii reen baafne. kabiyyaa irratti Kabiyyaa qoy kabiira shii birree baafa. akkaawuntii biyyaatu jira isinii kenna qo'a akkaawuntii biyya rabbiif jecha ishee godha asmata duree gubbatti isinii maxxansa akkaawuntii gizee allaayif irraa bahe akkaawuntiin argattu goofandimiin hin banamne Samira kanaaf waan rabbi isinii laaffiseen pilis bira dhaabbadha shibirree naa kenna maal godha asuma jalattidha koomentii jalatti lakkoofsanatti awaash baankii awaash bank kaashibiree akkaawuntii kun maxxansaa jira mira akkaawuntii ergitaaf akkaawuntii fida akkaawuntii gubbaarra isinii maxxansa kalaas awaash baankidha barbaadaa jirra Akkasuma isii banaa yookaan isii keessa iyyuu hin jira. ካላስ አከልቱ ከኑማን ሲን እንጀራ እኔ በጣም ነው የሚወዳችሁት ኦሮሞማ ከሰኔ ሲንጃላዳ ለኮፍስ አካውንቲ ጉባ ከነጥ ሲመጣንሳ ቪዲዮ ከነ ሼር ጎዳ አባ ረብ ላፊሴ ፋገርጋሩ ኦቦሌቲ ተሰምራ ዳበዳ አነ ጉራቸ ከነ ዱጋዳ ጉራቹማ ከያፍ ነጅብታኒ ጋሩ ሞቱ ኦቦሌቲ ተሰንገርጋራዳ ሲኒገለ ኦቦሌቲ ተሰንገርጋራ ተለ ኦሮሞቲ ገርጋራ አትልዮ አገርጋሪ ሲንጀሩ ሱሙኒ ተከራን አርገቱ ሱሙኒ ተከራን አርገቱ ዋተከን ጎቱ ፋትሊ ካኑማ እዚን ጀራ ረቢ አፋይሱ ፋያን ዳቢና የሮ ጋሪናፍ ቀባዳ ባይ